Ajjecha sukkanneessaa Oromoo Walloo irratti raawwatame ilaalchisee viidiyoon bahee ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'etti jira. Viidiyoo gurmuun dargaggoota miidhamtoota Oromoo Walloo magaalaa Shawaroobitti haala sukkanneessaan fixan kanaan mootummaa fi miidiyaaleen mootummaa callisuu yoo filatan fuulli miidiyaalee hawaasaa gochaa kana jabeessanii balaaleffachuun miidiyaalee addunyaa idileetti iyyataa jiru. Guyyoo Ariyoo waan qindeessa qaba. harkis dhiib keessa baas eekka ba'uuti obsa dur qaba'uuti haadhuma qeennes baas barcuma buqqis harkis tuum dibbees dullaatti itti fuuf bakka haga'u isaanillee akkanum nu godha turanii miti jechuun gaafata hindoone lakkee itti deebis waci namootaatti ta'an tokkimmoo waraan jechuun irra gaafata viidiyoo iskiriin irratti agarsiisuuf seeri miidiyaan eeyyamne kanaan namoonni yommuu cuupheerreef miidhamtoota horcaniin mul'ata hayyees garee dargaggoota naannoo Amaaraati haduu immoo Oromoot Wallooti cubbuu daba gara jabeessuun malmaan namaatiif dhiibba mirga namooma hamtu taseerri dila addunyaatiin nam gaafaje iddoon immoo badhaafama noobelii kanamni maqaa Oromoo qaba biyya Ahmad Ali keessa barootu Itoophiyaa lol Oromoot Wallootiif humna mootummaa naannoo Amaaraa yookaan liyyuu ayilii naannicha jidduu godham jedhameen ampolaasiin tokko madoole baate hospitaal Shawaroobitti guluufa ilmaan Oromoo Walloo kanneen akka Kurmaashaa Umar Yusuf Gaangaa Ahmad Ali Yaasan Gaangaa Shee Umar Haajaasan Gaangaa Aasan Ahmad Jiloo Gaangaa Muhammad Ali Umar Lugo, Asam Muhammad Aj Lugo, Adam Abdu She Umar Baza, Muhammad Ali Yasanif Ismail Muhammad Sambate Fatir Galo Khanirra miidhameen booda hospitaal Shawaroobitti dhaqanii qarqaarsa yaala argachuuf konkolaataa ambulaansii kan keessatti argama. Carraa yaala argachuu isaanii hafeemmoo carraan isaanii akkan ta'u laf dhugaatti malaan. Viidiyichi namoota daawwatan kamiifuu suukaneessa ta'uu darboon bineensi caaleel nama ta'uu sirriirra gabaati. Erga viidiyoon kun gadhiifame as duu fayyadamtooti Oromoo kan miidiyaalee hawaasaa gara jabeenyummaa kan kaasanii yoo balaaleffatanii. Miidiyaalee qaama mootummaatiif aktiivistooti waa'ee mootummaa faarsuun namu duriin baanan malle callees filachuun isaanii carraan Oromoo mallattoo gaafii keessee nus dubbata. Kanaaf fuulli miidiyaalee hawaasaa maal jedhaan gaafii kaadhimama doktoreetti falaasama katay Dr. Gammachiis Baalli Jilootiin itti madoole konkolaataa irra buusanii ajjeessu caala gara jabeenyummaan dhibiin hin jiru. Akaakuu fabaabileen isaanii harkaa farma nam ciruun kun raga guddaa yoo jedhu wallola taqanii aaga immoo erga viidiyoo sun ilaaleen booda dhukkubsachuu eeruun dhala namaatii miti bineensi akkasii gara jabaata jechuun gaafa. Very sensitive, horrible act of group of violent ethnic Amhara against ethnic Oromo civilians in Ethiopia. Waan akka jabanam sururuuf gochi jibbiinsa garee Amaara Oromoo irra raawwate jechuun viidiyicha kamaxxansa boru barraaqa yookaan yaayya Bashiir yoo ta'u gara jabeenni sun kadhuuf jibbisaan uummata Oromootiif qabanirra jira dhiisii erga ajjeesaniin booda waan isaan reef sun godhan argitanii jechuun uummata akkoof qopheessa gaafat Faraan Abdusalaam dhimma Oromoot Walloo kamiseensoti paarlamaa lama jibittottees dabre keebbo'a muummichi ministiraatti maniin deebiin muummee ministeera gaafas akkas ምን ማለት ነው የአማራ ልዩ ኃይል ማለት ነገ ጠዋት ከፈለገ እኮ የፌደራል መንግስት መላው የአማራ ልዩ ኃይል የመከላከያ ኃይል ነው ሊል ይችላል እኮ ይሄ ልክ ከሌላ ሀገር እንደመጣ አስመስሎ የሚቀርበው ስዕል ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። tokkoffaa Oromoo ta'uu isaaniitiif lammeessoo Musliim ta'uu isaaniitiif sadaffaan qaamoleen finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessa jiran Oromoot Walloo akka qabdii qabsiisanii fedhii isaanii raawwachiisuuf uggura irra raawwachaa jiran yaadii jedha miseensi paarlamaa Mahammad Hassan muummichi ministeera Itoophiyaa gandaaf hollaa gad buusuun hin barbaachisu jechuun miseensota paarlamaa kan afaan kee dhabanaasuus wanni miseensota paarlamaa Walloo bakka bu'an guyyaa sun boochu waan ifbaat fakkaat qalamu namootaati. Miidiyaaleen hawaasaallee waan kan addunyaatti agarsiisuuf viidiyoo karaa WhatsAppiitiin qoodanii miidiyaalee addunyaa gurguddoo kanneen akka CNN fi Al Jazeera fa'aatti himachuu jiru. Yakka sukkanneessaa Oromoo Walloo irratti raawwatame hordofee miidhama Oromoo irratti dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen mirga namoomaaf akkasumas dhaabbileen walabaa Itoophiyaa keessaa callisuun gaafii kaasaa jira.